Frank qabatame jechuudhaaf hudduubatti magaalicha kaameeraan agarsiisaati footoo kaana jedhanii achuma rasaasi mataarra roobuu jammare namtichi suni lammii Eertiraati hedduu Itoophiyaa jibba waa'ee Eertiraadhaa malee waa'ee Itoophiyaa hammaatti hin qabu jala deemee har'a Aljaziiraan inni itti gaafatamaa akka Afrikaatti yookiin akka Finfinneetti akka Itoophiyaatti itti gaafatamaa Aljaziiraati. Waan achi deemee akkasitti gargaarsa godhu hamma isaatti bakka qabatan maa agarsiisuudha. Kanaafuu hin milkoofne achumatti rasaasi dhukka'uu jalqabe mataa irratti rifatee baqatee albahu ka'e akka bakkattoo sanarra lolli jiruu fi akka bakkattoo san hin to'atin waan beekamudha jechuudha. Okay. Walloon karaa sadiin tokko Sacifraati jenne tokko karaa Mudaytoo yookiin karaa Kasaggitaa kan biraa Addaleelaa magaalaa warri wanni eessa warri jillee Odaa Sirbaa jedhuun achirratti deengadda achiisaan ari'anii waraana achi buusanii turan achiin nyigi wayii fidan jedhanii tumatti dhiisanii turan. Amma warri alamuu simeedhaa birritti kenna achiin takka jiran si'aayi lolla jedhanii afarii kakaasanii lollitti banamee waraan akkanan jedhan WABO fi TDF'n irra buuftee mantartee qabdee jedhan kunis to'annoo keenya jala ooluu qaba jedhaniini baandiraarra dhaabanii yalla amma kan gooti eessa walii dirmattire karaa Cifraa dirmatti moo karaa Kasaggitaa dirmatti moo karaa Addaleelaa dirmatti karaa sadiin lollitti banameera jaahiza namni lolu jaahiza jira abbaan biyyaa lafa isaarratti jaahiza jira guyyaan lama tokko gadi deemee lolee deebi'uudhaaf siniif galee baaga dubbiin lola wali banuu tahe lola nama lafarratti qawwee hidhate kan mataa jabaatu ilmaan walloo qabnaa jetteen ijoolleen hayya jilleen itti banan hanga bishaan Awaashitti gadi isaan ari'uu jiran jechuudha. Addaleelaan magaalaan karaa jilleetiin jirtu yookiin isaan afariin Addaleelaa jetti warri jillee Odaa Sirbaa jedhan akka seenaatti lafni kun kan warra jilleetiin natti fakkaata. Kanaafuu amma sii dhugama jennee yeroo gaafannu warra adda waraanaa jiru waa tokko Dabra Birhaan irrattillee akkaataan itti argaa jirru baadiyyaa faffagoo keessatti istiraatiijii lolaatii fi hamma har'aa turre malee otoo qabuu jalqabnee amma kana qabna turre. Siigale humna eeguun takkallee irraan qabuun ni jira. Kanaafuu naannoo nafariittis amma akkamitti akka ofirraa ittisu arguuf deemna. Loli karaa lamaanti banameera amma Awaash karaa miillee irra qabuudhaaf karaa lama jira lola kana ofumaa goota of godhanii iyyaa jiranii asiin ammoo Awaash Karrayyuu jalatti naannoo Somaaliyaatti waliin baasuudhaaf yaadii guddaatu godhamaa jira karaa garasiitiin siniif galee deemamaa jira lafni kun lafa bal'aadha lafni kun lafa istiraatiijii lolaa malee akkanumaan akkuma nama waa hatee deebi'uu deemanii miti malee kan asiittis dubbiin dhumateera walaakin lola lafa keenya irratti ni lollaa waliin jetta jedhanii ammaan dura inni qawwee irraa fuudhanis isa zimjiri adabaan taayyaaniinis adaba godhatee taa'u ture dubbii dha'ennaan dhaqanii magaalattis irraa fuudhanii baadiyyaa keessa gadi buusanii gara Awaash wal dabarsanii jedhan. Okay. Kana ofirraa gaduu dandeenyaan kottuu loluu jechuun amma warra achitti dhaadu san dhufee loluu naannoo afarii. Lafni kun hamma dheeratu ni beektu. Kaaba naannoo afariiti kana eessatti deemtee loltire hamma kana jechuudha. Har'allee Dabra Birhaan magaalaa hin seenne humna gajaraatii fi humna wanniitiin hin eegna jedhanii dhaabbatu jiran isaanii soba biphiidhaas sobnoon Dabra Birhaan magaalaan ammallee hin qabamne magaalaa ammallee hin qabne lafa Dabra Birhaan irra jirra bakkattoo wayii maqaadhaanii bakkattoo sanaan si yaadannee oduu yaadadhee simuu isaan barbaannu achi jirraa jedhan har'a. Kijiba warra wannaa xaadmaa barri maalii jedhan sun soba xaadmaa barri guyyaan afurmoo 5 eega darbanii. Siniif galee kanaafuu kan kanaa kana jirti. Cifraa irratti kaleessa
akaataan keessaan nutti gahe warri dhalata biyya sanii warra baabboo akabaabii gara makiinaa 20 meeqaatti itti buufame jechaa turan. Gara makiinaa 20 meeqa makiinaa wal harkisu kana waraanaa warra Tigraay fi TDF waraana warra Tigraay jechuu kiyya TDF mati isaanii WABO dabalatee WABO lafarra jiru dabalatee. Sunis akkam akka tahu kaa'e wal arguuf deemna. Egalee galgala ganama har'aa kana cifraa irraa fageessanii jechuudha keenya gadi jechuudha. Qabatamaan garuu wanni qabnu dhukkaasni cifraa irratti akka jiruu fi cifraa irratti akka humna gaheetti dhiyeessite jarri wal quba qabna. Cifraa tana irratti baatii 3 moo 4 wal qaqqaammatan beektan bakki tun bakka mijjattumne. Amma waa'ee zaniitiin miti. Naannoo kamiseetii fi qalloodhaa bilbilli hin dalagu hedduun dalagu yeroo tokko bakka itti dalagu jira abbaan bilbila san qabeeru deemee goorarra beessi bilbiluudha barbaachisa. Ati halkanii guyyaa tumta abadan hin deemu. Kara dawwee kana numa gara gammoojjii kanaa fi baatee gara miila jalaa gara burqaafaa achi hin deema. Karaa warra baabboo bokoksaa eessa doddotii eessa jedhan karaa san ni deema. Sunumti bakka qaba goorarra bahaniiti. Abbaan achi dhimma qabu baheessi bilbiluu barbaachisa jechuu kiyya. Kana malee wanni biraa wanni haaraa hin jiru. Inni haaraa kun garuu Abiy Ahmad warri Tigraay harkaa kennattuu jedheedha. Harkaa kennattuu amma lolii ay loluuf deemu lola jabaadha. Kaambii kanarraa qabee boru hamma goorasanii muuhatuuf deemna. Wallahi akkanuma jedha viidiyoo isaa agartanii. Har'a kan iqqidii godhu jiru as teenyeeti. Iqqidiin nuyi goone garuu boru bakka gaashanaa jedhamu kana ni qabannaa jedhee goora wayyacha agarsiisa kiiloomeetira 5-4 kanarratti. Kanaafuu harka kennatuu qabanii namni hammanuma gowwoma. Namni hammanuma gowwoma dhiiroo. Ani si maaltu tahame jedhee Facebook bannaan TV bannaan maali harka kennatu sabbar zeena taqlaa ministeer harka kennatanii jedhe sabbar zeena daarninu namni waa dalaguuf jedheeti sabbar zeena jedha sabbar zeena akkana dalaguuf akka dubbiin hojiin achi hin jirre beekne osoo waan harka isaan kennisiisu dalaguu barbaade halkan dalagee bulee ganamaa isaa ture. Sabbar zeena maali sabbar zeena jedha TV mootummaadha. Dr. Abiy Ahmad harka kennatanii fi jedhe. Eessatti inni harka kennatamu eenyutti kennatan? Wataaddaruma albahee lafarratti yereen 300 xiyyiitiin yaaskutu 130 noole takka shin dhukkifne akkanumaan harka kennadeen biyya eegdanaan jedhanii deemee lolansee wataaddaruma sanitti harka kennatanii. Waraana tortoree boo'ee qawwee lafa tarkee haree akkasitti ijoollee jiillee jala kufee kadhatu sanii itti harka kennanii. Waraana Itoophiyaa seenan mandura beekte sanii miti waraanni har'a lafarra jiru. Suni kaan dhumee kaan harka kennatee kaan harkatti ursee biraa deemeera. Waraana kaleessa karaarraa guurrame. Waraana kaleessaati ilma leencaati Itoophiyaasitu asiin gahee Itoophiyaasitu biddeen nyaatuu barsiisee jedhameeni kijibni. Sini gale santu harkatti kennatanii bar warra ibiddi gubee ibidda keessaa ba'e warra bakka lolaa kana jiru. Namni xiqqooma takkallee fakkeenyaaf nama maqaleedhaan irraa ka'ee kaan eessaan si gubee kaan torban tokkotti godina hammas ga'u godina walloo kamishee si gadhiisiisee baatee dasee kombolcha dacha hangana geessu tanaasiin hanga fichee salaalee sirraa fuudhe. Ganamu magaaf tokko lafaa kaatee lola jabaa loluuf hin deemaa harka kennadhaa akkam mee dubbiin tun Oromoo dubbiin tun akkam fakkaatti loluuf hin deemaa namiitu osoo lolee magaalaalee gurguddummaa fakkeenyaaf amma kinoo akka Walloo Maarree irraa fudhatee kalaas moohatuuf deemnaa jedha. Siniif galee lafuma ka'ee namni Affaar kililii deemee bookkisee boru baatee ni qabannaa marsine maali jedhee suni ta'uu dide karaa biraatiin darbee karaa gaashinaa moo eessa jedhamu deemee amma immoo kana qabatuuf deemnaa harkaa kennatanii qabatuu kee amannu reega duraa harka kennatu isaanii borutti himna isumaa immoo sabbar zeenaa siniif galee sabbar zeenaa
eenyuun kana daasa'u TV'n isaa guutuun sabbar zeenaa si sabbar zeenaa maalumatti hameera jennaan har'a kaambii kana keessa jirra boru achi qabatuuf deemna. Ikkidiin nuyi har'a asii goone goorachi gamaana nu qabachiisa. Kanaafuu maal gochuu qabdan harka kennadha. Dhiiroon taate wanni kana. Dhiirri kaleessa irree sitti agarsiisee daaraa si godhe afaanumaan osoo hamma geessutti agarsiisin harka kennadhaan taate harka kamii si kenna ta'uu? Harki maal sin harkaa gooti sin harka nama dhiira ka keessanii sin lola harka namatti kennata sinitti kennate dhiisi. Maltii ilmaan haadha jalaa guurtanii rashantanii dheengadda sanbateetti. Ilmaan haadha jalaa guuraniiti bar nama nagahaati waa takkan goone. Qawwee harkaan qabnu agartan humaan balleessinetu jedhanii qabdanii deemtanii rashantanii bar. Eenyutu isiniin nama isiniin waraana akka kiyyaati lola na lole namoo hata jedhee harka isinii kenna duunuma moo hatameeyu. Isiniin namaa jalqaba dura. Faltii wali guurramee ilma dhiiraa irratti irree takka agarsiisee hin beekne dhiitamuu malee. Gabaree manaa gadi baaftanii nama 7 rashannees. Nama 8 rashanne nama 5 halkan guurtanii akka mootummaa guurtanii akka shiftaatti rashanne footoo Jawaar Muhammad Jawaala keessatti agarre jettanii. Alaabaa baa'oo Jawaala keessatti alaabaa ashaangulitiidhaan jaarrame agarre jettanii. Hin rashanne nama. Har'a mootummaa taatee harkana kennadhaa jettaa ammoo silaawu. Tarii meeshaa gurguddaatti fayyadamuuf deema. Fayyadame waan hin fayyadamintu jira. Kasamii kan dachii wanni hin fayyadamin jira. Meeshaa gurguddaa kana qabdanii maaliif baqattanii jennaanii jedhan karaa shawaroo bititti jarattiin nu jala siqxeetti meeshaa kana nurraa fuutii qabannee baqatuu qabna jedhanii samitti ka'anii jiran. Siniif galee meeshaan Abiyyi Ahmad fiixu waa takka illee hin jiru. Meeshaan Abiyyi Ahmad buusuu danda'u takka illee hin jiru. Abiyyi Ahmad bakka harka kennadhaa jedhuun kan geessisuu danda'u meeshaan takka illee hin jiru. Osoo danda'e maali meeshaan eessa ture samii buusee moo dachii ol baase? Eessarraa ka'e bar guyyaa takka miti guyyaa lama miti dogongora gaaf takka lama miti. Maqalee irraa ka'ee Finfinnee kaleessa shanoorra dhukkaasa ture. Shanoo dhukkaasa ture kaleessa daaraa wal godhanii meeshaa irraa guurrataniidha. Shanoo jechuun kiiloomeetira 60-50 akkana qarqara Addis Ababaa jechuudha. Woboon achumatti osoo humni muhammanaan illee qabaate woboma baarzaafuma keessaa baateetuma dam isaan gootee irraa guurrateetuma deebitu tanallee tanumallee waa tokko hin godhanii. Isaan kan beekan bakka uummanni waliin baay'atee dhaqanii dha'u. Xiyyaara ishee argatan boombii ishiidhaa qabanii dhaqanii itti hiikuu galatii ta'e. Wallagga fixaniiran jedhan har'a. Wallagga lixee irraa fuudhame. Duubni booranni irraa fuudhame. Halkan edaa ammaan tana akkan qabutti nagellee booranaa magaalaa gudditti boorana. Irraa fuudhaniiranii marsamanii walakkaa magaalaatti marsamaniiranii magaalaan guutuun marsamtee dhukkaasa akkana hin jedhamnetu bulee jedhan. Amma galgala kana ganama kana baandiraa dhaabaniiranii yookiin alaabaa dhaabaniiranii moo ammallee kokkema wal qabaatu jira waan ifa galu ta'a har'a galgala har'a. Gudii kana arguu Abiyyi Ahmad jechuun uffatee harka kennadha. Namtichatu nama ijaan qabnetu shiftaan ta'a jedhee bosonan seena jedhee manarra gad deemee banjii yookiin aramaa gandarratti margusan keessa deemee golota isaa waatti tuman. San qabatee tuma nan dha'a nama maali daabba isaanuu ta'u numan dha'a jedhee gadi bahee achuma kee dhaabbatanni banjii jechuun waan gabaabaadha. Inni dhiiratee mul'ata. Ijaan waan agarreefu an dhokadheen jedhamu hin agarree. Siniif galee? Jedhee dubartiin wayii fincaan baatee argee booti maal gootas jennaan waan anis quban qabdu maali? Ani bar shaffateen jira waa shaftummaa kiyyaa kana uummanni maal jedhu jira jennaan wallaahi waa takka namni quban qabu fincaan baatee masi seeyaniiranii si arguu jira namni gandi guutuun si argaa adabaan gara manaa galii jetteen jedhan. Kanaafuu dubbiin abbichuudha akkas taate malee namni tokko lolee magaalama takka magaalama maqaa qabdu kuma baatee kuma dasee kombolsha mee kamise masaa jennuuti shawaaroo bituma immoo kaleessa fuudhamte sana kenoo ganaa torban himi taanumallee takkumallee deebisee namni takkuma taanumallee deebisee namni harka kennaddaa jedhamoo akkuma kanaan loluuf deemnaa iqidii nama goona iqidii jabaadha amata tokko guutuu iqidiin gootan baqatuu malee waa takka sin hin fayyadne.
maal sin fayyada harka kennadhaan. Kanaafuu ergaa qabatama jiruun amma Wallagga bahaa harka isaaniitii akka bahuu jirtu Wallagga lixaa irraa fuudhamee Wallagga bahaa gara Shawaa gara Finfinneetti akka gaddi gara Naqamtee deemaa jiru kan himamaa jiru lollini jarri achii gadhiisu bilbila milikkata Abiyyi Ahmad yeroo mootummaa bakka tokko gadhiisee baqatu bilbila cufaa bilbila yeroo cufeeraa ta'e kijiban jirra achitti haasaa warri biyya sanii dhumeera du'eera akkas jedheera yookiin waan barbaade jechuu danda'a. Achiin booda xiyyaaraan dhaqee rukutammoo wanni Abiyyi Ahmad danda'u isa kana bas siif galee akka gurbaa shiftaa bolotaadhaa san harkaa kennataniitti jedha amma Wallagga bahaa bilbila irraa kuteera baqatee baheera hin jiru inni ofii xiyyaaraan dhaqee rukutaa jiramu xiyyaaraan rukutuun faayidaa takka hin qabu siidhumatteetti baaba harka kennadhaan har'aaboo harka kennadhaan kan kenni gaafa duraa sa'aatii 72 sunuu fashalee bar harka kennadhaa laa waan jarri jedhan jedhaa ture malee immoo waggaa wal qola isa dabrasee wanjatti san jedhu ture lolli dhumeera kalaas lolli dhumeera harka kennadhaa lolli dhumeera lolli dhumeera lolli dhumeera magaalaa bara tokko sirraa guurrame takkallee duun deebisin akkamiin lolli dhumeera jedha namni laa ammas gaazexeessaan takka waan yeroo hunda jedhu Staaliin ishii warra Tigraay miidiyaa hawaas hajoollee keessan gaafatuu qabdan haadhi Tigraay dhaggeeffadha haadhi Tigraay ijoolleen keessan du'uu jirtu diidatti eessa jirti jettanii gaafatuu qabdani ilmaan Itoophiyaa hin gaafatamne hoo isaan nisan 11,000 bakka tokkotti hiriira sii baasanii we are Haile Gebresillaase no Haile Gebresillaase torture mo mal jedhu turan isaan haadhi Itoophiyaa gaafatuun qabdu gudii murkeenyaa ciciisu san gudii waraabessi nyaatu san waa'ee waraabessi waraana Abiyyi Ahmad nyaatuudha deengadda kaasagita bakattoo isaan deengadda burqaa qabanna jedhanii fiiganii kaan maarrakamee kaan dhume sanitti afariin akkuma durii barte san janaazaa nuu kenna abaluu faatu chikkufeera jettee warra baate akka durii aadaatti wal lolaa olanii galgala janaazaa walii ergan yookiin wal biraa deemanii ni kaafata abbaan dhaqe akkasimaan guddummaa erginaan durii afarii taatanii nu loltanii Oromoo taane sin lolle har'ammoo waraana zamachaa Minilikii nuti immoo lafa keenyarra jihaada lolle kanaafuu waraana Abiyyi waraabesumatu nyaata isinis waraabesuma sin nyaata malee namni janaazaa keessan kan afarii kana kan kaan kana jennee nu addaa sinii baasuu hin dandeenyu jaaniin jaa siniif galee dubbiin hammasii jechuudha waa'ee waraana yoo ilmaan Itoophiyaa ilmaan Tigraay kan ilmaan keenya eessa jira jettee kan gaafatu malte ta'e ati yoo inni kaleessa ilaalele jedhee ergee guyyurraa achitti guurramu kuni tokko eenyu kamiseedha jedhee kamisee silaa warra afaan Amaaraa haasa'u nagayaan ga'een jira maqalee ishaakalina eenyu maqaa isaa irraa fadda viidiyoo kana silaa hundee arguun dhabda nagaan maqalee ga'een jira ishaakalina niitiin tiyyaa abaluu haadhi manaa kiyyaa yookiin ijoolleen kiyyaa abaluu faan ani nagaan maqalee ga'een jira warra jedhu san gaafatuun qabdu haadhi Itoophiyaa dhaare haadhi Itoophiyaa gudii san gudii akkasitti salfiyyaa usan gaafatuun qabdu mee isin namuma dhibba takka nu agarsiisa harkaan qabaate haadhi Tigraay gaafattu jenna haadhi Tigraay bineensa akka wal diigessaa jilba qofforee sitti sheenu sitti ergite maal jettee gaafatti waan inni godhu jiru kuma qabdi ati meen wallahi jecha kana eessaa akka fuudhe isiniimu jecha kana Staaliin namticha jedhamu namticha gaazexeessaa Tigraay miidiyaa hawasan isarraa fuudhe Itoophiyaa innaat ልጆች የት ሄዱ ብሎ መጠየቅ አለባችሁ ወር ከነቲ ጀናዛ ለፈቲ ወራበስ ጭሉለኛቱ ያገርሲሰኒ በዳማ አማራ ከነከሰ ወር ጭሉለኛቱ ጅርኩ ሰሜን ቡነ ኢልማን ኢትዮጵያቲ ሀ ኢትዮጵያ ዳ ኢልማን ኪየስዲ የምጀቴ ጋፈቱ ጥረጅራ አብይ ፊልል ጀቹ መላ ጀደኒ አሰውቱራ ዱብ መሰንገረ ገሸ ቢያራ ሀ ትግራይ ኢልማን ኪየስዲ የምቴ ጋፈቱ ቀብዲ ኢልማን እሺ ያሰከ ይሩቁ በቀብዲጋ ሃይ ኢልማን እሺ الدنيا halkani guyyaa Tigraay akkuma jedhu gootee bara dhugaa walitti himna ilmaan ishii yoo Aljazeera bante yoo CNN barte yoo
bakka barbaadde bante ilmaan mashii mul'ata balloom jedha ati ilmaan hiyyeessaa guurtee dhufte san namni maqaa isaanii dha'uu dhabe atuu maqaa isaanii dha'uu lolli kun gaafa daseen qabamte daseen uduun qabamin daseen qabamuun hin malu hin danda'amullee dasee qabatan jechuun maaltu hafee jedhu turan akkasuma jechuun turan miidiyaa isaanii irratti gaafa daseen qabamte maqama dasee dha'uu lagatan soomana sooman dasee maqama dasee akka waan daseen magaalaa namni shan keessa jiraatu hin ta'in kombolsha guyyaa lammaffaa maqama shii dha'uu dhiisan walloo kamisee maqama shii dha'uu dhiisan shawaa roobit jedhan amma shawaa roobit irratti shawaa roobitis gaafa qabamte maqama shiitu hin dha'u dabra siinaan bakka itti qaarbamanii sunis hin taane amma dabra birhaan jechaa jiranii dabra birhaan kaleessa kantiibaa faan waan baasaniiraniin warri goraadee qabdan warri akaafaa qabdan akaafaa warri eeboo qabdan hundu xillinkoo goraadee abbatoቻችን እገፈዳ የአባቶቻችን ጎራዴ ያላችሁ አካፋም ያስከው ለጠላት አይናቅምና መሳራ አይናቅም መያቦ ጎቱ መከምቱ አካፋዳን ዲሽካ ዱራ ዳበቱቱ ደብረ ብርሃን ጅራ ሂሳን ዋይ አካፋዳን ደብረ ብርሃን ያ ረብኑ ባስሉ አካፋ ሎላጋ ሎላጋ ባከና በከደላጋ ወይቲ ነምኒ ኢትዮጵያ ነምኒ ኢበቻ ኢሳው በከ ሐጂቲ ወይዱ ደለገኒቲ በራ በረኩም ላዋፊ ጉዳ ፍርናት ፈካታ አካፋ ከና ነምኒ ወልቲ ከኤ ኢረባኢና ጆለ መተኛ ኦሮሞ ኦሮሞ ዋሰና ጃዩ ሞከን ወገንዱማ ወልካኒ maalumaafuu lola akaafaa akka jedhan sanii yaadadhe abbaas dha'uun beektu nama nani beeku yoo dha'u jiraate duubuma akaafaadhaan dubbiin dubbii lola akaafaati waan kana nama 600 bakka san jira hunduu ilmaan oromooti waan sana ajaa'ibu ilmaan oromoo akkasuma aduun nutti baay'ateetuma aduun nama akka malee goggootee namni aaree bakka toon bakka hajjiiti inni sigaaraa tutu sinitiin bootis hin qabu siyaa'e walitti ka'anii yaadadha waan kana nama tokko dawwee ahmaa jedhama akaafaan asraanii namtichi aaree dhagaan duuna malalu makiinaa poolisii saawudii dhe akaafaa akka jedhan waan sanii yaadadhe lola akaafaa kana fakkaree jennaan waan sanii yaadadhe bara sagal har'aa moo maal waan san namni dawwee nama hedduu jira nama kutaa tokkoo fi walloodha kutama wana kasuma walitti oromo mti afan oromo asun walitti kaanaitu warrukut yeroo bakka dalagaatti yeroo namni bakka tokko tokkotti mirga dhabe ofiis mirga wali baata beektu siniif galee kanaafuu nama hedduu nama dhaggeeffatu malu nama 600 bakka san jira keessa guddeessi warra Saudi Arabiyaa kana jiru kanaafuu as keessa namni gaafa san jiru jiraatu hin mala jechuudha bakka san ni beeka lola akaafaa kanaafuu warri akaafaa qabdanillee jedhan dabra birhaan kaleessa poostii kiyyatti aanu gadi deema laala lola akaafaallee yoo qabaattan xilinqoo የአባቶቻችን ጎራዴ yoo qabaattan ka'aati diina dura dhaabbadha nama yaani akaafaadhaan nama lola kalaas jedhu nama sadhumatti harka kennaa jira akaafaadhaan lola namaan jechaatiidha harka kennaa jedhanii namni mootummaan jettii fi baankii fi taankii qabu gaaf akaafaan ka'aanarraa lola jedhu harka kennaa jechuun malee waan hin taane jedheef hin qabu. Osoo dubbiin bakka harka kennadhaa jechuu isa jechisiisu jiraate silaa akaafaan ka'aanurraa badda bira birhaanirraa aggadaa ka'a akaafa mallee qabadhaatii ka'aanurraa aggadaa jedhan. akaafaadhaan nurraa lolaa jedhan akaafaa goraadee xilinqoo minu kana qabadhaatiin nurraa lolaa jedhan kana jechuun isa dhumaa nuu dhumatteetti isa jedhamu mootummaan achii kan jiru waraanni lafarra jiru waraanni lola kana loluu jiru waraana kaayyoo qabu malee waraana akkasumaan akkuma biyyaaf jedhu kanamti waraana kaayyoon isaa akkanaan jedhamne guyyuurraa guyyuu oromiyaan harka isaatii bahaa jirti guddeessa miidiyaalee addunyaadhaa waa'ee warra kaabaa haasaa gamta isaa meeshaa gurguddaan fuulatti waraanaa jiraniif
waa'ee isaanii haasa'a malee meeshaaleen magaalaaleen gurguddoon biyyattiidha xiqqoon Oromiyaan keessaa gara kibbaa fi lixa harkaa bahaa jirti. Kan bara hedduun dhageen amma fincilaa gurguddoo yookiin waraana WABOodha Hararitti faa dhagahaa jirra karaa mi'eessoo siniif galee xiqqoon ibidditti baay'ataatuma deemuu jira namtichatti. Kunneen wal gargaaranii lafarraa uummata hanga barbaadan qabanii fakkeenyaaf keessa gaafa wallufaa eega gahanii warri Oromiyaadha uummata isaanii lafarraa itti barsiifataati itti sanattalsiisataati lolaati ceekuu hedduudha wal lolaa jira. Namni Tigree fi Oromoon Itoophiyaa waraana Itoophiyaan qaba ofiin jedhee Tigree fi Oromoon si lolaati waan harka kennadaa sichisiisu miti cubbuudha kun. Uummanni Tigraay fi uummanni Oromoo namatti ka'e jechuun jarri kuni maal akka nama godhu namoonni beeka. Kaan jiruu isaanii loluun beekamanii uummata Oromoo jechuun ammoo baharii namni bahar seefiin dhee waa takkan godhu. Uummata Oromoo kaleessa maal fidda jettee Hacaaluu irraa ajjeeftee gaafa inni boo'u hamma barbaadde hanga manni hidhaa sii qabe irraa guurtee hiitee maal dhaltanii jettee. Aktivistoota kan kee gaditti nutti bobbaafteetii maal fiddanii rabbi minilik rafeen buluu bara akkana sin godhaa. Nuun jedhan jechuu akka minilikii rabbi bichaa ijaarameeru. Cubbuu santuu gahee Abiyyi Ahmad har'a. Waa takka godhuu hin danda'u. Waatus iyyus waa tokko naannoo afaan irratti burburqaa fi baatee ni qabannaa jedhee waatee waan takka godhuu dadhabeenyaa helikopterii kaafatee deemee karaa naannoo Amaaraa jiraama. Siniif galee achis deemee waan hin fakkaanne boru goorasa gamaa sanni qabannaa har'isa kanarraa kaanes sanni qabannaa. Okay. Kanaafuu maal sii godhuu qabna reebbichu. Wanni ati kalee harkaan dalagatte har'as nyaataa jirti. Waa tokko godhuu hin dandeessu ati. Waa tokko. Naannoo afarii tonkosaa naannoon afariidhaa kaaftee ilmaan walloodhaatiin jilbiifachiisaaf Abiyyi jalatti maallaqaan hiriirtee kaate ilmaan walloodhaa amma waan ishiin malutti kennaa jiran. Lola karaa sadiin itti banaa jiran afreessaan isii barbaadameen banamaaf. Akka ishiin dhaabbattee loltuun ilaalla. Akka warri kaan jedhee lolli aadaadha. Warra wallootiif keessa ganda ofii irratti guyyaa deemanii lolanii galgala galuun faan waan laafaadha. Hayyee shananjiillee akka jirtu lolatti banteetti shananjiillee uummata walii galee uummata hidhateedha. Uummata isaadha waa'ee TDF fi waa'ee ABO'tti dhiifnee baana bara. Uummatumti lafarra jiru. Waraana jechuun tokko uummata lafarraa qabaatudha. Karaan cifraadha akkasanii karaa kaasaggitaadha. Hayyee amma isa kam dura akka isaan dhaabbatanii ni ilaalla. Footoo isa akka uf akka tattaafatan ni ilaalla amma. Duuba deemuu jammaree odeeffannoo har'a qabuun amma cifraarraas gadi fageeffamanii jechuu jiran. Cifraan kaleessumaa harka isaaniin seennee jedhanii nu morman warri ABO'dha. Maalifiin lola guddaatu achumarra ture. Harka seente kan jedhamu waraana tokko gaachi irraa baase namni ofii bakka bu'eedha. Kan karaa baateedhaatis akkuma sanii jechuudha kan karaa baatee jenne akka isaan jedhan jennaaf malee baatee fi burqaanuu dirree kana miti walirra. Achiin ammoo burqaan daangaa Oromooti burqaa qabanna jedhanii rakkoon gurguddoon irra geessee dheengadda deebifamanii amma kaasaggitaa jiran. Siniif galee? Isa kam inni kaasaggitaa dhaqee taa'ee loluu, isa kam inni cifiraa dhaqee loluu, isa kam inni addaleelaa dhaqee loluu amma wal arguuf deemna. Hojii manaa banteettiif ijoollee walloo. TDF waraana akkana jedhamne irra buuftee jaan achi eessa addaleelaa. Naannoo Afar dheerina irratti jechuudha. Dheerina mataa cifiraa xiqqoo as siqee kaasaggitaa achiin booda kibba Afar. Hayyee. Afar jechuun lafa isaanii guddaa malee isaan maal akka ta'an beektu nama miliyoona tokko hin guunneedha yookiin miliyoona tokko. Akkuma hundaatti dubartimaa fi dhiira waliin. Eessa deemanii eessa takka lolan arguuf deemna amma. Isa kamirratti lolanii isa kamirratti akka dhiisan arguuf deemna amma. Baaga dubbiin akkas ta'e. Kun asitti hojii argate gara biraa deemee waa tokko godhuu hin danda'u. Yoo danda'e saawuu karaa ammas amma karaa shananjiillee kanaan karaa karrayyuutiin awaash karaa kutuudhaaf tattaaffiin akkana hin jedhamne godhamaa jira. Akkaataatti bahuu ka'eeru wal arguuf deemna. Karrayyuu irratti dhaaduu jammaraniirane kaabinee fi wanta wayaa karrayyuutti uusanii immoo akkuma warra shananjiillee sana keessaa bitatanii waan qaban gadi baasaa jiran. Bitamaan waa takka godhuu hin danda'u. Du'uu takka baqatuudha dhumni isaadha. Abbaan biyyaa kan garaan
gubate karaa wara godaana maali jettee karaatti baafatte maqaatti baafatte warra karrayyuudha rakkisaa turan karrayyuun dhiiga dibatee taa'ee ibidda buqqatee taa'eera gaafa achi gahe waan inni godhu ni agartu siniif galee amma warri manzee fi raasaa samuu fi jinni warri jiru zim inni bade inni baqate warri inni karaa shawaroobii fi raasaa samuu tokkollee manatti nafna jedha silaa yoo horgobbaate malee warri kaanii baqatanii beelli fixaa jira HSDBA biyyaa ta'uudhaaf yaala dabra birhaanii fi dabra siinaa darbee sadii dabra bakka jarri gahee numa baqatanii salaafa beelli fixaa kana rakkoon irra gahaa jiru abbichuun oluma lafaa ka'ee naannoo maaraa deemee harkaa kennatanii aboo ilmaan Tigraay haadhi Tigraay ilmaan ishii gaafatuu qabdi jedhe jecha kana staaliintu jedhe jecha kana warra Tigraaytu jedhe gudiin kun ilmaan Itoophiyaati maaliif hin gaafanne jedhanii gaafatanii turan gaafii san dhiheesse Abiyyi Ahmad gaafii suni yoo kan dhihaatu tahe haadhi Itoophiyaa haadhi Tigraay yoo kan ilmaan ishii akka gaafattu kan deebiin ni jiraata tahe deebisuuf jiran ilmaan ishii eessa akka jiru halkanii guyyaatti himuu jiran ati ilmaan Itoophiyaadhaa guurte bara darbirraa qabdee guurte gudiin Tigraayitti beela'uu jiru kun islaarra ummanni nu beela'uu jira isaan quufaniiran hin jennu harkifamanii uleedhaan akka qotiyyootti oofamuu jiran kana maaliif gaaf tokko maqaa isaanii dha'uu dadhabde yoo xiqqaate biyya isaaniitii fi maarrakamaniillee himaa jechuu dadhabde Photoshopbiidhaan namni maarrakamin jiru jettee haadhi arguu jirti ilmoo ishiidhaa halkanii guyyaa የሙርከኛ ወግ jedhanii proogiraamii tokko baasatanii yeroo hunda galgala warra maarrakame kana haasofsiisan namni achi jala xiqqare kuma shan kuma kudhan maal ta'e ilaala irra guddeessi obboleessaa fi mucaa ilma barbaayirsa barbaadatu achi keessa jirti warra maarrakame du'eera moo maarrakameera moo bilisiginnaa gaafatuu hin dandeessu ilmaan kiyyeessa jirettee gaafatuu hin dandeessu namni Mangistuu Hayilamaariyaam irratti diktaatoriin hin jiru Mangistuu Hayilamaariyaam ni gaafatama ture warra keenya laaluu hin dandeenye bilbilli warri urjii qabu warri gurguddaan deemee laallata daabixoonni nuti deemee warra keenya laaluu hin dandeenye jedhamee Mangistuu ishima matama shiidhaa gaafatan waraanni yeroo gaafatu amata meeqa har'a bara 977 maal viidiyoon har'a jira Abiyyi Ahmad garuu ijoolleen teenya bara darbirraa deemte kumaatamni eessa jira jettee gaafatuu hin dandeessu diktaatorummaa kanaa oliiti jechuudha afaan baneeti harka kennadhaa tayyib harka kennadhaan waraana keessa uuma jiru namaan jedhama waraana tokko gaa cabsitee duura harka kennatuu qaba jetteeni nan ajjeese jettee gafixatte jetta xiqqoo mata akka dhugaasiin jennu magaalama torbaan lamman darban kana keessa irraa fuudhame deebifadhuuti achi booda harka kennadhaa jedhe abbooleesso aboon arrabsiifteeti yaa maal sin jedha maqaan kan kee afaan Oromoo haasa aggaa cinqamte afaan Oromoo haasa utamu dhiyeengedda naannoo afaan deema afaan Oromoo haasa ture kanaafuu lolli haalli irra jiru dabra birahaan achuma jira ammas achuma jira wuxuut bakka takkaan jenna siniif galee wal cafaqaa jiran lafa bal'aa irratti dabra birahaan magaalaa tokko Wallagga gadhiisee baafate kiyyaan bilbila irraa cufee xiyyaara rukutuu jalqabee kuni nuhi biratti gammachuudha warra walloon xiyyaari saram rukutame bilbilli saram cufame ni beektu yeroo isaan baqatan jechuu ibsa okay lola karaa kaaba walloo yookiin kaaba oromiyaadha walloo eessa jira lolli bakkuma duraa jira garuu aqxaacaa sadihiin karaa sadihiin naannoo afar irratti lola banneera istiraatejii maal lola waraana guddaa karaa shanan jilleetiin kaaba lixa afar irratti lola bananiira okay tokko kan biraa bakki dhiyengaddaa Abiyyi Ahmad of jajju dhaabbatee achuma jira lolli ammallee bakka Abiyyi Ahmad baanu san of jechiin dhaabbananni lolli kaleessa cifraarra ture har'a cifraa gadhiisaniitti cifraarraa gadi baafachiisaniiranii jaan waraanni halkan edaatti bu'ee kaleessa galgalatti bu'ee waraana akkana hin jedhamne jedhan bakka sanitti kan biraa haarofni yoo jiraate abbichuun lola borurraa qabnee lola guddaa loluuf waan deemnuufuu jedhe iqidiin har'a baafne iqidii jabaa waan ta'eefuu harka kennatuu qabdanii jedheera kana Geetaachoo Raddaa deebiitti haa kennuuti yookiin Jaalamarrooni
harkani kennatu ni dhiisu hin beekne. Qabatamaan lolli lafarra jiru garuu eega bara darbeeti Abiy Ahmad siltaawii mafagfag jedhee wanta baafatee ittuma jira. Gaafa Abiy Ahmad Eertiraa deemee hooganaa ni sobdu manum jettu ragaa fidaan nuti ragaa qabna. Bilbilliin dalagu internetiin Finfinnee achi bakka takkallee dalagu gara Finfinnee irraa qabee hanga Maqalee hanga Eertiraan dalagu kara olii kanaan. Waa tokko dalagu silaa footoo kaafnee sinii erginaa jetti ijoollee WABOodha warri Dabra Birhaan bira jiran. Eessa akka jirru silaa footoo kaafnee sinii erginaa garuu internetiin hin jiru wanni tokko hin jiru torbaan tokko booda yookiin guyyaan meeqa makiinaan Tigraay deemamee TV Tigraay waan gadhiifamu malee waa tokko hin jiru kana dubbii rakkannee malee silaa sooba jaraa sinii himna turre jetti. Kanaaf dubbiin tana fakkaatti lolli gama lammaniinuu gama sadaniinuu akkasitti jira. Oromiyaa naannoo karaa Wallootii fi ammas karaa biraatiin ammoo kaleessa deemanii waraanni Tigraay waraana warra nutti sheenu lolla jedhanii waraana Suudaan dhaanii Suudaan dhukka irraa kaaftee lafa Itoophiyaa keessa sheentee cafaqxee milishaa fi wanni Amaaraa makalakayaa isaanii kana dhukka irraa kaaftee jedhan. Kunis musiibaa biraatti Abiy Ahmaditti yoo dhiira ta'e kanas dhaqee dachisaa agarsiisu. Kana rakkoon jiru kana ololli piippiin har'a sabbar zeena akkamiin namni harka kennadhaa jedheef namni qariyaa xinnoo takka goora xiqqoo takka akkuma deengata jedhe san goora kana naxaa baafnee rakkuma jedhe san gooruma takkallee dumbaasin namni kalmaani sabbar zeenaa maali? Haala lolaa keessatti sabbar zeenaa kan jedhamu injifannoo wayii uumame yookiin waata Abiy abbichuun boru harka kennadhaa jedhe. Wanni jedhamu hunduu si harkaa dhume baaba. Dhume maal akka kanaa jettu nuuf hin galle. Kanaaf waan akkasiitu jira. Ergaan jiru kana lolli bakka gahee kallattii karaa Wallaggaatiin dubbiin jajjabaattee jarri Wallaggaa gadhiisee bahee Wallagga bahaatu harka ture. Wallaggi bahaatillee magaalaalee adda addaa harka isaanii ture. Magaalaalee san gadhiisanii si'anii gadhiisuun ragaan bilbillichi ta'e xiyyaaraan dha'uu jalqabe jarri baafate jechuudha. Gabaabamatti hin baafanne jedhanii isaan TV haasa'u baafatanii rukinoo as jirra jedhanii dubbatuu kan dandeenye warri biraa bilbillichi ta'eera jechuudha. Kanaafuu nitti aanu amma Naqqamte fa'aa Amboo fa'aa. Amboon kiiloomeetira 100 takka akkana Finfinnee irraa kara biraatiin shanoo warratti lolatu ture. Dabra Birhaan bira garas darbamee jechuudha. WABOon achi shanoo irraa dha'aa turte. Dubbiin lama walitti taate jechuudha. Akkuma dubbii kamiseeti boru kannaa fi kamisee irraa yeroo qabamu kombolshaa fi wanni ennaan jedduu kana dafanii daaraa tahanii. Dabra Birhaan irratti kaleessa ganama ofuma daaraa wal godhanii ranja'anii walitti sheenaniiti. Sunis amma maalirra akka jiran namuu beeku hin jiru. Gabaabamatti mootummaan abbichuun nugusummaan abbichuudha akkasitti abjuu taatee haftee. Dhiyaatteetti xiqqoomaaf malee dhiyaatteetti abbichuun nugusummaa irraa gara baqattummaatti jijjiiramuudhaaf. Harka kennadhaa jedhamu harka kennadhaa namni yeroo namni bara tokko guutuu baqate waa'ima torban tokkollee dun deebifatanii harka kennadhaa jedha kiiloomeetira 800 moo 700 nama deemee dhufe. Bakka lolaa dhaquu loluu miti bara. Deemeti bakka kanaa deemeti bakka abbichuun sabbar zeenaa jedhu dhaqxooti. Waan akkanaati ergaan kiyya kana bakka ture kanarraati hamma sabbar zeenaa fi harka kennadhaa biraatii walitti deebinutti nagaatti isiniin jenna. Gabaabamatti lafni warra Walloo nagaha Wallagginis guutumaa guutuutti bilisa bahuun shakkaa har'aa hanga galgala nuu gala wanni guutuu nuuhi. Bilbillicituun xiyyaaraan rukutuu jalqabuun Wallagga bahaa Wallagga lixaa gizima harka isaaniitii bahaadha. Kuni milikata tokko nu agarsiisa. Lafni warra Walloo hundi isaa nagaa wanni tokko hin jiru. Warra Lolaa